qoricha dhibee cuuphaa sana jechaadha. Qoricha sana argeera. Bakka qorichaa sana ciisee jira. Garuu rakkoon matsaagumaadha kan ture nama geessee gara iddoo cuuphaa sanaatti ergamaan dhufee yeroo bishaan sana waliin rukutu geessee bishaan sanatti nama isa dhugu dhabee ture. Rakkoon matsaaguu inni guddaan nama dhabuu ture jechaadha. Kanaaf gooftaanis yeroo fayyuu barbaada jedhee yeroo isa gaafate fayyuu nama barbaada garuu nama hin qabu bakka gaafiin matsaaguu nama hin qabu kan jedhu ture jechaadha. Matsaaguun dhugaadhaa qoricha isaa argateera. Qoricha itti fayyuu argateera. Iddoon jiru iddoo dhibee isaa irraa itti fayyuu jira. Garuu bakka sana geessee dhiifama. Bakka sanatti gara keessum jiru kana keessatti hin beektu. Barri keessa jiru bara namni waa'ee dhuunfaa isaa qofa baratti yaadudha. Sirni amma addunyaan kun itti deemtu sirni addunyaan kun amma hooggantu keessumaa dhaloonni bara kanaa kan itti deemaa jiru waa'ee dhuunfaa ofii qofa waa'ee mataa ofii qofa yaaduudhaan alatti waa'ee biraa bara itti yaadamne waa'ee nama biraa waa'ee ollaa waa'ee ilma biyyaa waa'ee maatii waa'ee fira bara itti yaadne namni waa'ee mataa isaa qofa bara itti yaadudha jechaadha barri kuni. Akkasis ta'u garuu namni nama malee hin jiraataa jennee walaalle gaaffii baay'ee kaasuu dandeenya. Namni nama malee jiraachuu hin danda'a. Egaa macaafni seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti namni kophaasaa jiraachuudhaaf gaarii miti jedhee kaasa. Ifaan ifatti jechaadha. Namni kophaasaa jiraachuudhaaf gaarii miti. Sababichaa yoo jennu malkaama ayidallam jedha waa'ee Addaam yeroo dubbatu. Jala muree yaani macaafa jala muree namni nama malee jiraachuu hin danda'u. Namni namaaf barbaachisaadha. Namni jiraachuudhaaf barbaachisa. Namni kophaasaa jiraachuu hin danda'u. Lafa kana gubbaa irratti namni kophaasaa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf immoo ragaa guddaa kan nuuf ta'u, fakkeenya guddaa kan nuuf ta'u, akkuma jalqaba isinii kaasee dhugaadha. Namoonni amma addunyaa keenyarra jiran dhaloonni bara kanaa kuni waa'ee dhuunfaasaa qofa kan yaadudha. Waa'ee mataasaa qofa kan yaadudha. Garuu immoo ammuma fe'illee waa'ee mataasaa yaadus, ammuma fe'illee waa'ee dhuunfaasaa qofa yaadus nama malee immoo jiraachuu akka hin dandeenye eenyummaa irratti agartu seetanii fakkeenyaaf yeroo gaddaa maatii isaa keessaa namni osoo jalaa boqate namni kophaasaa deemee awwaalu hin jiru. Nama isa wajjin awwaaluu barbaada. Gaddarratti nama isa jajjabeessuu barbaada. Nama isa faana turuu barbaada. Kun maal agarsiisaa namni nama malee jiraachuu akka hin dandeenye. Bakka namni namaaf akka barbaachisu. Gaddarratti qofa miti gammachuu irratti illee namni nama hin barbaada. Eenyudha har'a ammoo feelee namni of jaallatatu ammoo feelee namni of jaallatatu waa'ee dhuunfaa miyuutu godhame birqee miyuutu godhe. Waa'ee gaddarratti miti waa'ee gammachuu irratti illee namni nama malee akka hin jiraanne kan agarsiisu. Fakkeenyaaf eenyudha har'a ilma isaa osoo fuusise kophaasaa dhaabbatee ilmoo isaa kan fuusisu hin jiru. Gammachuu isaa kana akka isa waliin hirmaataniif namoota waamaa, ollaa isaa waamaa, nama biyyaa waamaa. Namoonni dhufanii akka isa wajjin nyaatan akka isa wajjin dhugan gammachuu isaa akka hirmaatan barbaada. Kun maal agarsiisa beektan namni nama malee jiraachuu akka hin dandeenye. Bara jiraannu keessatti namni namaaf akka barbaachisu argina jechaadha. Kana qofa osoo hin ta'in waan isin dinqu bara keessa jiru kana keessatti gaafiin namoota hedduu wal fakkaataadha. Gaafiin namoota baay'ee wal fakkaataadha. Ilaala. Inni aangoo qabus nama hin qabuudha. Yeroo darbee muummichi ministeeraa Abiyyi yeroo dubbatu dhaga'een ture maal jedhee yeroo dheeraadhaaf hiriyaa garaa kootii nama hin jedhu hin qabu jedhe. Nama aangoo qabuudha nama biyya bulchuudha. Hiriyaa garaa kootii nama hin jedhu hin qabu. Inni aangoo qabus gaafisa wal fakkaataadha nama hin qabuudha. Abbaan qabeenyattis immoo nama hin qabuudha. Inni beekamtii qabus dhugaa nama baay'eedhaan beekamaa garuu nama hin qabu yeroo dhageessu. Inni hiyyeessumti nama hin qabuudha. Innumti fayyaallee nama hin qabuudha. Kana qofa osoo hin ta'in namoonni baay'een namaan marfamaniillee nama hin qabu yeroo jedhan dhageenya. Namaan marfamanii ijoollee biyya isaaniitiin marfamanii firoota isaaniitiin marfamanii namoota isaan beekan namoota isaan faana guddatan faana marfamanii garuu nama hin qabu yeroo jedhan dhageessu jechaadha. Kanaaf gaafiin namootaa bara kanaa gaafiin nama baay'ee bara kanaa nama hin qabudha. Gabaabumatti maal jechuudha gaafiin dhaloota bara kanaa hiriyaa garaa kootii hin qabu. Hiriyaan iccitee kootti maddu hin qabu. Hiriyaa gaafa quufaa qofa na barbaadu.
hiriyaa na wajjin nyaachuudhaan na wajjin dhuguudhaan na barbaadu malee nama gaafa rakkate na qaqqabu. Nama anumma eenyummaa koo laalee rakkoo koo irratti na qaqqabuudhaaf, gadda koo irratti ana waliin gadduudhaaf, gammachuu koo irratti ana waliin gammaduudhaaf nama garaa kootiin qabu inni jedhu kuni gaafii namoota hundaati. Gaafii namoota hundaati. Dhaloonni bara kanaa hiriyaa garaan qabu. Ollaan bara kanaa ollaa garaan qabu. Ollaa akka durattii sana jechaadha. Firrumtillee firri garaan jiru bara kana. Akka firri laphee hin jiru. Hundumtuyyuu akka hin taane ta'e jechaadha. Kanaaf dhugaadha namni namaaf barbaachisaadha. Faallaa kanaatiin garuu bara kana keessa nama hin qabu kan jedhu kun gaafii dhaloota hundaatu ta'eera. Hiyyeessaa hanga dureessaa. Isa aangoo qabuuti hanga aangoo hin qabne. Fayyaadha hanga dhibamaa. Gaafiin namoota hundaatu nama hin qabu, nama garaa hin qabu kan jedhu ta'e jechaadha. Innaa gaafiin kun egaa akkana ta'e kanaaf sababa kan ta'e maal inni dhaama? Amma kaasneerra. Isa kanaaf sababa kan ta'e maal inni? Tokkoffaa namni hundumtuyyuu hiriyaa garaa akka dhabu kan godhe sababni maal inni? Lammaffaa innumti qabus innumti beekamaas sababni nama dheeboteef, sababni namaaf nama namneef, sababni hiriyaan hiriyaadhaaf nama namneef, sababni ollaan ollaadhaaf nama namneef, sababni ilmi biyyaatiif nama namneef, sababni isaa maal inni jenne yookaas waan lamatu jira. Inni tokkoffaan mallattoo dhuma barichaati. Mallattoo dhuma barichaati hin beektu. Duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo gaafii gaafatanii yaadattu waa'ee dhuma addunyaa kanaa. Dhumna addunyaa kanaa yoom ta'a mallattoon isaa maal inni jedhanii yeroo isa gaafatanii gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'utti maal jedhee egaa dhumna addunyaa kanaa kan ta'u mallattoon garaagaraa jira. Innis jedhee yeroo sana namoonni kan of jaalatan ta'u jedhe. Namoonni kan of jaalatan ta'u. Kan dabarsanii wal kennan ta'u laala. Kan wal jaalatan ta'u kan dabarsanii wal kennan. Kan jechuun maal jechuudha hiriyaa dabarsee kan kennu. Obboleessaa dabarsee kan kennu. Ollaan ollaasaa dabarsee kan kennu. Ilmi biyyaa dabarsee kan kennu. Kan wal dabarsanii kennan. Qarshiidhaaf wantoota garaagaraa sababa godhatanii kan wal dabarsanii kennan ta'u. Kan of jaalatan ta'u. Kan qarshii jaalatan ta'u. Fi wantoonni garaagaraa mallattoo bara kana mallattoo bara dhumaa kan jedhaman gooftaan keenya kan kaasee jira. Mallattoon kun bara kana keessatti ta'aa jira. Dhugaadhaan namni of jaalataadha bara kana. Dhugaadhaan namni qarshii jaalata bara kana. Dhugaadhaan namni dabarsee wal kennaa jira. Kanaaf bara kana keessa sababni namni namaaf amanamuu didee fi sababa namni hiriyaa garaa dhabee fi tokkoffaa bara dhumaa keessa jiraachuu keenya jechaadha. Sababni inni tokkoffaan. Sababni inni tokkoffaan bara dhumaa keessa jiraachuu keenyadha. Sababa immoo inni lammaffaan qaroomina addunyaa kanaa. Qaroomina addunyaa kanaa sababni inni lammaffaan. Addunyaan keenya qaroomee jechaa jirti. Qarooma kanaan immoo namni waa'ee dhuunfaa isaa qofa akka yaaduuf dhaloota kana kan barsiisaa jirtu. Sirnumti addunyaan tun immoo qabattee deemaa jirtu waa'ee dhuunfaa ofii qofa yaadudha. Inni agaawwamatti sagaleen kun namni wayii faarfachaa jira. Egaa kanaaf sababa kan ta'e waan lamadha jedhee isinii kaasee tokkoffaa mallattoo bara dhuma kanaati. Inni lammaffaan immoo qaroomina addunyaan kun keessa jirtutu isaan kanaaf sababa ta'e jechaadha. Egaa erga akkana ta'e furmaanni isaa maa inni gara jedhutti dhufna jechaadha. Amma jalqaba rakkoo jiru kaasineerra. Rakkoo jiru kaasnee booda sababni maalidha kan jedhu waan lama akka ta'e sababa isaa kaasineerra. Kanaaf immoo furmaanni maa innidha. Yeroo baay'ee barsiisni macaafa qulqulluu kan immoo barsiisni kiristaanummaa rakkoon jira. Rakkoo kanaaf immoo sababa kan ta'e maa inni erga jedhamee kaafamee booda furmaanni isaa maa inni kan jedhudha jechaadha kan dhufuu qabu. Fakkeenyaaf galanni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanaaf furmaata ta'ee dhufe. Rakkoon isaa maal ture? Sababni isaa maal ture? Addaam dogoggore. Sababa addaam dogoggoreen dugdi ilmaan namaa irratti moo'ee, seexan ilmaan namaa irratti moo'ee, isa san immoo furmaata ta'uudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufe jechaadha. Akkuma kana nuti sama rakkoo isaa kaasneerra, sababa immoo kan ta'e kaasneerra amma gara furmaataatti dhufna jechaadha. Gara furmaataatti gaafa dhufnu, furmaata kana bakka lamatti qoonnee haa ilaallu. Bakka lamatti qoonnee ilaallu, inni tokkoffaan waa'ee mataa keenyaa ta'a jechuun waan nuti gochuu qabnu jechaadha. Waan nuti gochuu qabnu maa inni jennee yookaas tokkoffaa irratti
nuti kan namoota jaalannu ta'uu qabu. Nuti kan namoota jaalannu ta'uu qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Tarii namoonni nu jaalatan ta'a. Tarii namoonni jaalanne nu gananii ta'uu danda'a. Tarii hiriyoonni keenya nu jaalachuu dhiisuu danda'u. Namoonni nutti dhiyaatan ijoollee biyyaa kan jennu nu jaalachuu dhiisuu danda'u. Waan isaan nu jaalanneef nuti jibbuu hin qabnu. Gaheen keenya maalidha? Cal jennee jaalachuudha jechaadha nama. Bakka nama jiseen cal jedhanii jaalatu sababa malee jechaadha. Macaafni yeroo dubbatu inni sababa malee nu jaalatedha miti inni yaala makiinatu waddadan jedha sababa malee nu jaalate. Inni sababa malee akkuma nu jaalate nuti sababa malee nama jaalachuu jechaadha. Furmaata isaatti gaafa dhufnu kan nurraa eegamu tokkoffaa irratti cal jennee nama jaalachuu nama argee cal jennee jaalachuu. Nu jaalachuu dhiisuu danda'a inni nu jibbuu danda'a nuti garuu kan nurraa eegamu maali nama sana cal jennee jaalachuu. Kuni waan guddaa of keessaa qaba waan ta'eef ilaala gaafa kana gootan jeeqaa jiru ammas cal jennee itti fufna baqaana dhagaa. Lammaffaa irratti namaaf amanamaa ta'uu ilaala namaaf amanamaa ta'uu. Dhugaadhaan namni isiniif amanamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Namni baay'ee amantan namni baay'eetti dhiyaatan isiniif amanamuu dhiisuu danda'a. Isin garuu namaaf amanamaa ta'uu bakka amma furmaatatti gaafa dhufnu nuti namaaf amanamaa ta'uu. Dhugaadhaa bara hiriyaan namaaf nama namneedha. Dhugaadhaa bara hiriyaan garaa hin jirredha. Nuti garuu kan nurraa eegamu maanni akka kiristaana tokkotti namaaf amanamaa ta'uu. Hiriyaa keenyaaf amanamaa ta'uu. Namoota nu gidduu naannoo jiraniif amanamaa ta'uu. Warrallee hojjannuuf warra alaqaa keenyaaf illee amma warra makiinuu biratti hojjettan kanaaf illee amanamaa ta'uu dhala waaqarraa argattu waan ta'eef waaqarraa amanamaa ta'a bakka nama wajjin jiraattan kana warra makiinuu amma isin hojjechiisu kana warra amma biraa jiraattan kanaaf isaanumaaf illee amanamaa ta'uu gaafa isin amanamaa namni waan facaase haamaa jedha macaafa namni qamadii facaasee xaafii naamu maqaan laga qamadii facaase sadii waan biraa boqqolloo namtani qamadii facaastan qamadii haamtu namaaf yoo amanamantani waaqayyo nama isinii amanamuu isiniif ajaja waan ta'eef jechaadha. Kanaaf kiristaana tokkorraa kan eegamu bara kana keessatti cal jedhee amanamaa ta'uu hiriyaa amanamaa ta'uu nama amanamaa ta'uu barbaachisaadha jechaadha. Kan erga inni booda gara isa lammaffaatti gaafa dhufnu macaafni qulqulluu maal jedhaadha. Macaafni qulqulluu maal jedha yookaan immoo macaafni qulqulluu kiristaanni bara kana keessatti maal ta'uu qaba haala kamiin jiraachuu qaba isa jedhu irratti macaafni maal jedhaa kan jedhu waan sadii qofa isinii kaaseen barumsa koo xumura. Tokkoffaa irratti kiristaanni bara kana keessa bara namni waa'ee mataa ofii qofa yaadu kana keessatti bara namni namaa fi nama namni kanatti bara namni bineensa ta'e kanatti bara hiriyaan nama ganu kanatti kiristaanni tokko maal ta'uu qabaa yoo jenne kiristaanni tokko ija isaa namarraa kaasee waaqarra qofa gochuu qaba ija isaa. Ija isaa namarraa kaasee ija isaa waaqarra qofa kaa'uu qaba. Kana yeroo isin jedhu nama jaalatu tokkorraallee fakkeenya nuumti nama jaalatu tokkorraallee osoo hin hafin ija keenya kaasnee waaqarra. Namoota tarii nu wajjin jiru nuuf mararamuu nu jaalatu illee namoota yaadnu. Gaafuma rakkoolee na qaqqaba jettanii namoota yaaddan illee osoo ta'e isaanirraa ija keessan kaastanii ija keessa waaqarra qofa gochuu. Maaliifan kana isin jedhe seetan? Samiidhaa gaditti amanamaan amalli isaa kan hin jijjiiramne waaqa qofa. Bakka waaqa qofa amalli isaa kan hin jijjiiramne namni hin jijjiiramu. Kanarra nu jaalate boru nu jibba. Kanarra nuuf mararame boru nutti garaa nutti jabaata. Kanarra nu faana ta'e boru nu gana. Namoonni baay'een haala laalanii nutti dhiyaatani. Namoonni baay'een herreega isaa baasanii yoo nutti dhiyaadde kana kanan godhaa kana kanan argadhaa yoo nama irraa fagaadde kana kanan bakka herreeganii namoonni nutti dhiyaatan baay'ee jiru. Keessumaa amala bara kanaati inni kun jechaadha. Ija keenya namarraa kaasu. Namarraa kaasnee waaqarra qofa kaa'u. Isa qofa ilaalu. Gaafa sana namni yoo ija keessa namarra keessani namni gaafa isin ganu gaafa isin dhiisee deemu laphee keessan tucaba. Yoo ija keessa namarra keessa hiriyaa keessan horree keessan. Firuma keessan illee yoo keessan gaafa namni sun isin gane gaafa rakkoo namni sun gaafa dugda isaa isinitti gargalche gaafa san laphee keessan tucaba. Kanaaf akka akkana hin taane fi isa hin jijjiiramne waaqa bara qofa ija keenya kaa'u qofa laalu maaliif hin jijjiiramu waan ta'eef namni sarara qofa ija isaa akka hin qaanu waan ta'eef kanadha inni lammaffaani waaqayyo qofa abdachuu barbaachisaadha abdiin keenya waaqayyo qofa ta'u kanaaf macaafni yeroo dubbatu
faarfannaa 23 lakkoofsa 3 takkanedha. Siin kan abdatan hin qaana'anidha. Antan tasfaa የሚያደርጉ አያፍሩ አንተን ተስፋ የሚያደርጉ አያፍሩም። ሲኢን kan abdatan hin qaana'ani. Waaqayyoon kan abdatan hin qaana'ani. Ilaala. Waaqayyoodhaan beela'ee na nyaachisa jedhee namni beela'ee hin jiru. Dheebodhee na obaase jedhee namni dheebote hin jiru. Uffata daara na baase jedhee namni daare namni qullaa deeme hin jiru. Ati na fuuldura bu'ii na faana ta'ii jedhee namni karaa irratti hafee hin jiru. Bakka kitaaba qulqulluu yoo dubbistan seera uumamaa irraa hanga mul'ata Yohaannis yoo dubbistan namni waaqayyotti amanee bahee qaana'ee hin jiru. Namni waaqatti amanee bahee qaana'ee, namni waaqatti amanee bahee cabee, namni waaqatti amanee bahee diina harkatti kufee hin jiru. Seenaa Israa'el keessumaa dubbisuu hin dandeessu jechaadha. Kanaaf namni waaqayyoo qofatti abdachuu qaba. Waaqayyoo qofatti abdachuu qaba. Kanaaf faarfannaa 118 lakkoofsa 8 irratti namatti amanurra yookaan immoo nama abdachuurra waaqayyoo abdachuu wayyaa jedha. Namni hin kufu waan ta'eef, namni shamboqqoodha, nama gana waan ta'eef. Shamboqqoo gaafa hirkattan isin baachuu hin danda'u hin cabu. Namnis akkasi namnis. Yeroo baay'ee garuu yeroo gowwomnu argina. Namni baay'een hin gowwomu laala. Akkam jettan keessumaan kiristaanni waa'ee biddeenaaf yeroo bo'u na gaddisiisa jechuun waa'ee biddeenaatiif. Isa darbu kanaaf ilaala waan tokko beekuu qabna. Waaqayyoon keessuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaraaniyoo gubbaarratti waan nu ta'e yaadattu. Waan nu ta'e nama ta'urraa kaasee fannifamuusaa, reebamuusaa, dheebochuusaa, garafamuusaa maal akka ta'e egaa kan kitaabni barreesseen oli waan ilmi namaa hin taane ta'een gooftaan akkas ta'e suni anaafis niif kan akkas ta'e anaafis dukkanarraa ifatti nu deebisuudhaaf nama nu taasisuudhaaf waanjoo seexanaa nurraa cabsuudhaaf waaqni akkas ta'e suni anaafis biddeena gaafa isa kadhannu biddeena nu dhoowwataa jennee yaanna taanaan kiristinnaan nuun galleessaadha. Gooftaan akkasitti nu salphate suni bishaaniin gaafannee bishaan dhoowwatennee bishaaniin isa shakkina taanaan waan uffannuun isa shakkina taanaan waan kusaaqusii lafa kana gubbaadhaatiin isa shakkina taanaan kiristinnaan nuun galleessaadha. Shakkamu inni. Gooftaan nama nuuf ta'e biddeenaan hin shakkamu. Gooftaan haala saniin nu salphate haala saniin dabarfamee fannoo gubbaarraa hanga du'uutti ga'e waan dhuguun waan uffannuun kanaan hin shakkamu kanaan jechuun sababa malee ulaagumti inni sababnumti inni kanaan dhoowwatamtu hin jiru waan ta'eef jechaadha. Xiqqaadha inni kanaaf. Kanaaf kiristaanni bo'uun qabu. Kiristaanni waan lafa kana gubbaadhaa kana kusaaqusii lafa kana gubbaadhaa dhabee jedhee waan biddeena tokkoof jedhee bo'uun qabu lafa kana gubbaarratti waaqa nu nyaachisuu qabna waan ta'eef jechaadha. Waaqa hin jijjiiramne qabna waan ta'eef jechaadha. Waaqa lubbuusaa dabarsee waaqa nu kenne. Nuuf jecha waaqa nu salphate qabna waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yeroo hunda waan ta'e akka waan dhabdan wayii yeroo isinitti dhaga'amu akka nama kennu abdii hin qabne yookaan immoo akka nama waan tokko nama nuu mararamu hin qabnetti yaadina. Waaqa qabna waaqa nu kennis immoo waaqa beela'uu keenya beeku waaqa dheebochuu keenya beeku waa'ee daaruu keenya kan beeku hir'ina keenya kan beeku gadda keenya kan beeku kan isatti dhaga'amu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabna jechaadha. Laala haati nama ganuu dandeessi. Abbaan nama ganuu danda'a. Haati nama gantus abbaan nama ganus kan nama hin ganne garuu waaqa qofadha. Waaqni nama hin ganu. እግዚአብሔር አይክድም። እናት ትክዳለች፣ አባት ይክዳል፣ እግዚአብሔር ግን አይክድም። akkasumadha. Macaafni qulqulluus yaani macaafa qulqulluus akkasuma. እናትህ ብትተው እኔ አልተውህም። haati kesideessullee ani sin dhiisu. Abbaan kesideessullee ani sin dhiisu. Abbaa caala haadha caala kan nuuf mararamu waaqa qabna. Waaqa qabna galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Inni dhumaa inni sadaffaani iccitii keenya kan namatti himuu hin qabnu iccitii keenya. Keessumaa iccitii keenya namatti himuu maaliidhaaf iccitii keessaa gaafa namatti himtanii nama sana wajjin gaafa waan ta'e walitti buutan iccitii keessan kan isaan baasee adda dabaabaatti isin jalaa himuu danda'a. Kanaaf yeroo hunda iccitii keenya waan garaa keenya kan beeku qabu waaqa qofadha. Waaqa qofa kana beekaa laala hin dogoggoran jireenya keessan keessatti. Tarii waliin nyaachuu dandeessu, waliin dhuguu dandeessu. Iccitii keessan garuu namoota baay'eetti hin himina. Iccitii keessan waaqa qofatti hima. Rakkoo keessan waan barbaadan waaqa qofatti hima. Jilbiifadhaa fuuldura isaatti waaqa koo waan akkanaa jira. Rakkoo akkanaa jira. Ani suman qaba sittan himadhaa. Furmaanni si harka jira. Si malee homaan qabu jedhaati
waan garaa keessan isa fuulduratti innuun beeka waan ta'eef jecha innuun beeka waan ta'eef kanaaf nama hin qabu jettanii akan gaddine ta'ii obbolaawwan kuwas keessa jirtan hiriyaa garaa namni hin qabaanne jiraachuu dandeessu as keessaa kan hiriyaadhaan ganamtan jiraachuu dandeessu kan fira keessaniin ganamtan jiraachuu dandeessu obboleessaan obboleettiidhaan kan ganamtan jiraachuu dandeessu ilma biyyaatiin kan ganamtan jiraachuu dandeessu kan lapheen keessan cabe wantoota baay'eetiin namaan kan lapheen keessan cabe as keessa jiraachuu dandeessu. Amma garuu namaa ol kan ta'e hiriyaadhaa ol kan ta'e ilma biyyaatii ol kan ta'e firaa ol kan ta'e garuu waaqa qabna gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabna. Kana boodas lapheen keessan akka hin cabne ija keessan namarraa kaasa. Ija keessan namarraa kaasa. Nama jaalattan osoo nafi namarraa kaasa. Amma namoota isin marsanii jiran namoota isin jaalanne jedhanii ilaalee osoo nafi ija keessan kaasa. Kana qofa osoo hin ta'in waan qabdanirraallee qarshii keessanirraallee qabeenya keessanirraallee ija keessa. Sababni isaa inni har'a qabnu boru hin bada waan ta'eef akka fixeessaatti waan ta'eef qabeenya. Birrii soo qabaattan birrii keessanirraa ija keessan kaasa. Qabeenya soo qabaattan qabeenya sanirraa ija keessan kaasa. Firaatti abdattanii soo qabaattan fira sanirraa ija keessan kaasa. Hiriyaatti abdattanii soo qabaattan hiriyaa sanirraa ija keessan kaasa. Ija keessan waaqarra qofa kaa'a. Maayidhaaf inni nama isin hin jedhu hundumtuu hin jijjiirama. Kan hin jijjiiramne waaqa qofadha. Ija keessan isarra keessan taanaan lapheen keessan hin cabu. Gaddaan hin jiraattan lafa kana gubbaarra jechaadha. Kanadha Waaqayyo abbaan keenya waan nu gorseef waan nu barsiiseef maqaan isaa kan galatoomeef kan kabajamee haa ta'u ija keenya namarraa kaasnee ija keenya waan qabnurraa kaasnee waaqarra qofa akka keenyu isa qofa akka abdannu Waaqayyoon hubannoo fi qalbifannaa isaa nuuf haa baay'isu Waaqayyo nu barsiiseef galanne